Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata guraandhala 24 bara 2020 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 16 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisee gatii daldala gabaa addunyaa irratti dhiibbaa godheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaadha. Koomishiniin poolisii Oromiyaa aleellaalee gidduu kana Buraayyuu Famboo keessatti raawwataniif addi bilisummaa Oromoo harka keessaa qabadha. Qondaallee Abaa'oo immoo himannaa hundee hin qabne jechuun haalee jira. Walgahii paartiilee magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessame irratti kan dubbatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa paartiilee siyaasaa Itiyoophiyaa gidduutti waliigalteen biyyoolessaa uumamuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed dargaggoota kumoota tajaajila tola ooltummaa bobbaasuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti argamuudhaan tola ooltummaaf waamicha godhanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara jaalanneetti deebina. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaa fi gatiin zayita boba'aa har'a kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii chaayinaan walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti ka darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaan daldala addunyaa Niiwuyoork keessa jiru dhibba keessaa harka 2.5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti kufee boodaa jedhameera. Gabaan biyyoota Eeshiyaa keessaa garuu hanga tokko qofa kufee jedhame. Dhukkutii zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli tokko $55 saantiba 60 kan baasise ta'uun ibsamee jira. Kunis baatiiwwan darban 5 keessatti kufaatii gatii isa guddaadha jedhameera. Gatii warqee garuu faallaa kana dabaluusaa fi waggootii darban 7 keessatti ka duraa ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi helikoophtaraa fi mi'a adda addaa kan gatiinsaa $3 biliyoona 3 ta'u waraana Hindiitti gurguruuf waliigaltee kan mallatteessitu ta'u Pireezidaant Tiraamp har'a beeksisaniiru. Kunis kan labsame sirna simannaa Tiraamp kan magaalaa Ahmadaabad keessatti gaggeeffamee fi uummanni 100,000 caalu irratti argame irratti waan Tiraampiif muummichi ministeeraa Hindii dubbatan caqasuuf bakka argamanitti ture. Daawwannaa kana dura Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee daldala guddaa haaraa biyyooti lameen gidduutti tolfachuun imaltuu kana keessa hin jiru jedhan. Garuu haasawaa dhageessaniin biyyoonni lameen waliigaltee daldalaa guddaa kan ammaan dura argameen beenne akka tolfachuuf jiran waadaa seenan. Kanaaf lamaan keenya waliigaltee gaarii kan hin eegamin irra akka geenyu nan amanaa jedhaniiru Tiraamp. Muummichi ministeeraa Hindii Moodiinis waliigaltee daldalaa tolfachuuf akkasumas quunnamtii biyyootii lameen gidduu akka bal'atu abdiin jiraa jedhan. Kunis toora enerjii, ittisa waraanaaf teeknooloojii odeeffannoo biyyootii paasifikiif qofa otoo hin taane kan guutummaa addunyaas akka ta'e dubbataniiru. Anis ta'ee paartiin aan hoogganaa ture qajeelfama bakka wal buusuu jedhu hordofa waan ta'eef aangoo irraa ka'eera jechuudhaan dura taa'an paartii Abiin ka duraanii Dr. Dassaaleny Caannee ibsanii jiru. Abiin guraandhala 14-15 gumii ariifachiisaa waameen Dr. Dassaalenyiin kaasee itti aanaa isaanii ka turan obbo Ballaxaa Mollaa muuduunsaa beekameera. Paartiin kun itti aanaa dura taa'aa gochuuf obbo Yesuuf Ibraahimii fi miseensota koree hojii raawwachiistuu 9 filate. Dr. Dassaaleny gaaffii ofii dhiyeeffataniin aangoo irraa kaafamuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kibxata borii sabaa himaa fi ibsi ka kennamu ta'u itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa obbo Xaahir Mohammad ibsanii jiran. Dr. Dassaaleny paartii Abiin kan waggaa 2 dura teessummaan hoogganaa ture ta'uun ni yaadatama jetti Asteer Baardaar irraa.
Rogeeyyiin sabaa himaa hawaasaa irratti dhiyaatan dhimmi tokkummaa biyyaa jajjabeessuu fi mata duree nageenya uummataa kabachiisan irratti fuulleffachuu akka qaban gaafatamee jira. Rogeeyyiin bulchiisa naannoo Amaaraa torban kana marii Baardaar keessatti gaggeessaniin guyyaa guyyaan bifaa fi qabiyyee isaa jijjiiraa kan jiru siyaasni biyyattii akka isaan yaaddesse ibsuudhaan mata dureen uummataa addaan qoodu keessaa ba'uudhaan rakkoo biyyattii keessa jiru keessaa baasuu akka qaban hubachiisan. Muddamni siyaasaa biyyattii keessaa haala kanaan yoo itti fufee biyyattiin qormaata guddaa keessa seenuu akka dandeessus dubbatameera. Filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka xumuramu qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu ibsuudhaan odeessa sobaa farsuun uummata gidduutti walitti bu'iinsa akka kaasisu rogeeyyiin kan kana godhanis hojii isaaniirraa akka of qusatan mootummaanis tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatameera. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa dhiyeenya kana labsii odeeffannoo dogoggoraa to'atu raggaasisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa kanas Asteertu Baardaar irraa erge. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif gorsaa waa'ee dinagdee ka turan obbo Nawaay Gabra'aab wal'aansa fayyaa argachaa eega turanii booda har'a du'aan boqochuu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay beekseera. Obbo Nawaay baroota 1970 kaasee baankii misooma Itoophiyaa fi koomishina karooraa keessa waggootii dheeraadhaaf tajaajilaa akka turan dubbatameera. Muummichi ministeeraa Mallasii fi muummicha ministeeraa Haayila Maariyaamiif gorsaa nageenyaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u, Daayirektara Inistituutii qorannoo misoomaa ta'uunis hojjetanii jiran. Kana malees dhaabbatoota adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessa gorsaa ta'uudhaan hojjechuu isaanii seenaan isaanii bahee ni agarsiisa jechuudhaan Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera. Oduudhumaa muummichi ministeera Maaleeshiyaa Mahathir Mohaammed aangoo gadhiisuuf har'a mootii biyyattiitti xalayaa galfachuu isaanii waajjirri isaanii beeksisee jira. Garuu kana caalaa gadi fageenyaan kan ibsame hin jiru. Dhuma torban darbe kanarra miseensota paartii ofii hanga tokkoo fi gareelee mormituu wajjin walgahii gaggeessanii turan. Kunis aangoo nama harka baasuun filatame Anwaar Ibraahimitti dabarsuu manna mootummaa haaraa ijaaruu kan ilaaleen ega mari'atanii booda aangoo gadhiisuuf iyyachuun isaanii kun ibsame. Umriin isaanii 94 ka ta'e Matahariin addunyaa irratti muummicha ministeeraa umrii dheeraa qaban jedhameera. Aangawaan Anwaar garuu umriin isaanii 72 bara 2018 keessa filannoo injifachuuf jecha humnootii waltaatotaatti dabalaman. Kunis mootummaa yeroo sana ture aangoorraa kaasuuf ture. Oduun keenya kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Amboof Buraayyuutti raawwatame keessa addi bilisummaa Oromoo harka qaba jedhe qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa addi bilisummaa Oromoo immoo kun dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuudhaaf sababaa uumame jechuudhaan haalee jira. Muktaar Jamaaltuu gabaase. Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana Burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni wal fakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbee Burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerotaa Abiyyi Ahmediif bahan irratti darbamee namoota 29 madeesse. Kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa. Abbootii aangoo namoota hojii hojjetan jeequmsa biyya kanatti jeewwannoo gochuudhaaf diigumsa geggeessuudhaaf gocha shaneetu raawwatee shaneen kana raawwattee sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasaatiin miidiyaa hawaasaatiin tarkaanfii fudhannee ajjeesnee jedhee ibsa kennanii gochimmaa gocha shaneeti hojii shororkeessummaati. Qaamsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha. Taatelee wal fakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin wal qabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan itamaa Joorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juullaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi addi bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaalleen taanaan waanuma wal fakkaataa kaasu.
Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan. Jecha buraayyuutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatis jecha akkanaatiin nam tokko irratti qondaala mootummaa haa ta'uu nama dhuunfaa haa ta'uu kan dhaaba siyaasaa haa ta'uu nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti xiyyeeffatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaati biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jennu adda bilisummaa Oromoo isa gochuudha keeknisaa. Taatee kanaan wal qabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhudha. Eenyu qaamni kun kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaarraa Komishinii Poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraa immoo Itamaa Jorshumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juullaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kan akkamitti ilaaltan? Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa gooneerraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatamedha. Yeroo adda addaatti nuti hojjennoo keenya bifa garaagaraatiin ifa gooneerra kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniifi akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turree irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha. Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti meedikaal daayireektarii kan ta'an Dr. Goompaa Mootii miidhaaleen dhaqqaballee hedduu hammaataa ta'uu dhabuusaa dubbatu. Kaleessa nu bira kan dhufan namoota 7dha. Namoonni 7 sun miidhaa qaama salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii kanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee hin jiru. Hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha. Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata? Miidhaansaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa kaan fakkaata bakka adda addaa tuttuqe gogaa isaaniirra. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombiidhumaan uumamedha kan inni fakkaatu jechuudha. Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessan hin dhufne jechuudha. Hospitaala magaalaallee jira buufanni fayyaallee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nu bira kan dhufani poolisiidha kan fidee dhufe nama 7dha namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kan mugitee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru. Mootummaan olaantummaa seeraa kabajsiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Amma immoo gabaasaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenya walgahii paartiilee siyaasaa magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessame irratti kan dubbatan Profeesar Mararaa Guddinaa paartiilee siyaasaa Itiyoophiyaa gidduutti waliigalteen biyyaalessaa tolfamuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabriyoos tujubeetu dhiyeessa. Kan dhiyaataa jiru filannoon Itiyoophiyaatuun geggeessamin dura biyyattiin keessa seente ka jedhan danqaa siyaasaa keessaa ba'uuf filannoo walabaaf haqa qabu geggeessuu dura waliigalteen biyyoolessaa uumamuu qabaa jechuudhaan dura ta'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa beeksaniiru. የምንችለውን ያክል ገዢው ፓርቲ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምርጫ በፊት hamma dandeenyu paartiin biyya bulchu keessumaa muummichi ministeeraa waliigaltee biyyoolessaa kan jedhurraan akka nuungaan ergaa keenya dabarsuu barbaanna. Martinuu haala qixatti ilaalamuun akka gaggeeffamu barbaanna. Profeesar Mararaan marii uummataa magaalaa Hawaasaatti geggeessame irratti akka dubbatanitti yeroo ammaa humnoota poolitikaa biyyattii gidduutti mul'ataa akka jiru danqaan siyaasaa addaddummaan paartii biyya bulchu gidduu tapha afchaalotaati kan jedhan yaalii qaamonni aangoorra turuuf godhan danqaa siyaasaa kan mul'isanidha jedhan. Kana ittisuufis humnoota siyaasaa gidduutti waliigalteen uumamuu barbaachisaa jedhan. Akka amma jirutti paartii biyya bulchus ta'e paartileen morkattootaa gidduutti kan mul'atu addaddummaan hin barbaachifneef waldanquun biyyattii rakkoo siyaasaa keessaa ba'uu hin danda'amne keessa seensisaa jira jedhan. ያጣብቂኝ ቀላል ያልሆነ ሀገሪቷንም አደጋ ላይ ሊያደርስ የሚችል danqaan kun salphaa kan hin ta'in biyyattiis addaddummaan balaarra buusuu kan danda'udha. Asittis ta'e bakka birootti gama adda addaan humnoonni asiifachii fiigan ni jiru. Kun immoo paartiin biyya bulchu waliin morkataas walii isaanii waliin karaa hin taaneen harki kanneen biroo itti seenuudhaan addaddummaa jiru babal'ateera. Kunis haala hin ta'iniin kan bara Ihaappaa fi Meessoon deebisuuf jedha. Kun itti yaadamuu qaba. Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu akka hin uumamne gochuudhaaf asiif achiin hunda keenya fudhatee akka hin banne. Rakkoo kana illee akka hubatan barbaanna. Hundi keenya gatii qaalii nu baasisa. Haalli kun siyaasa wal bal'eessuu isa bara 1960mootaa waliin walgita ka jedhan Profeesar Mararaan ammumaan of eeggachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Biyyoonni kan diigaman humnoonni siyaasaa keessa jiran dheebuu siyaasaa isaanii qabaniin ta'uu ibsanii hundumaa gatii ka baasisu waan ta'eef tarkaanfiin sirreessuu fudhatamuun akka irra jiraatullee dubbataniiru. Magaalaa Hawaasaatti kan geggeessame marii uummataa irratti haasaa kan dhageessisan dura ta'an sochii walabummaa Sidaamaa obbo Dukkaalee Lammiisoo Sidaamaan hiree murteeffannoo geggeeffate gaaffiin naannoon of ijaaruu ni dhiyeeffate akka deebi'u akkasumas dargaggoonni gaaffii akkasii gaafachuun hidhamanillee akka hiikaman gaafataniiru. Profeesar Mararaan filannoo dhufaa jiru laalchisuudhaan akkas jedhan. የሚመጣው ምርጫ ተስፋንም አደጋንም filannoon dhufaa jiru kun abdiis balaas baadhatee kan dhufaa jiru natti fakkaata. Ofii isaaniis biyyattiis uummata ishees gara Itoophiyaa ishee eenyuun iyyuu hin fayyadnee fi hin barbaachisne uumuutti geessuu mala. Dura ta'an Areenaa Tigraay obbo Goyitoom Tsaggaayes gama isaaniin uummatichi waraana irratti ka'uuf kan jiru ta'uu tuqanii paartileen siyaasaa martinuu jiraachuu biyyaaf nageenya lammiiwwaniif dursa akka kennan waamicha dabarsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee ofiirraa buqqa'an kan jiran ta'us Tigraayin qofaarratti fuulleeffachuun kaleessa lolarraa kanneen bu'aa argataa turan ammas kanarraa bu'aa argachuu gareelee barbaadantu waraana darbeef uummata wareegama baaseef gumaan kan hin bayiniif irratti waraanaaf addaan fottoquu irratti labsaa jiru jedhan. Waltajjii magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessame irratti paartileen miseensota Madirak ibsa kan kennan yoo ta'u hirmaattota irraa gaaffii dhiyaateefis deebiin kennameera. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 49 dabre. Qophii itti nuti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan sin affeera ittiin bohaara.
Ilmaanta bu'aatu waame kaaniin qotee kaaniin meesee kanyeen facaafne daraaraan eenyu hamee caqachiise inna amboon duumessaahu beekii irraan qaqawweessa na jaalannaa nu murteessi ani fedhuun moo dabeessa Amalake wanu bibo ya osake shakarira nama basake warake Amalake wanu bibo ya osake shakarira nama basake warake Bada kufararo bediga karaju pelolani Hidala chagade milatu narabanti garani Jibakile sirabu jiga munyone bokarsi Ano di basimbe kulatu dibirana barsi Mure ni jara jiga akabine sinse ne shore akabine sinse hate silana jiga hate silana shore akana ganinde Farda biraga mada Abba makoti maka Ewan lamne ya tahi Turre wagenya haka Halgan haroba mako Hiddo gabang kotani Turman ni Kenya aso Gamot jaratani Gamot jaratano Galaana gaaromsaa walleessaaf nan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Itoophiyaan Olompikii barana Tookiyootti geggeessamuuf atileetota 80 caalaa qopheeffattee jirti. Kanarratti Soraan leenjisaa atileetota Itoophiyaa Komaander Hussein Shiboo Finfinneerraa dubbisee jira. Soraan oduu ispoortii kabiroollee ni qaba. Dorgommii atileetiksii Tookiyootti atileetonni Itoophiyaa maaliin akka dorgoman kan inni gaafateef akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Hussein Shiboo. Dorgommii giddu galeessaa 800 500 dhiiraaf dubaraa gufachiisaa 3,000 dhiiraaf dubaraa akkasumas immoo 5,000 10,000 dhiiraaf dubaraas maraatoon dhiiraaf dubaraa daansiisumatti atileetota gara naannoo eeggattoota wajjin gara naannoo 80 naannoo santu filatamee jira ammaaf. 80 kan keessa agamitti filatama? Dhumarratti gaafa dorgommiidhaaf namni deemu dorgommii irratti kan hirmaatu maraatoon dhiiraaf dubaraan nama 3 qofaa 5,000 10,000 akkasumas nama 3 5,000 10,000 dhiiraaf dubara onnootu nama gara 12ti nama 80 keessaa gara nama 30 naannoo gara nama 30ti dorgommii kanarratti kan hirmaachuu danda'u. Itoophiyaan walumaa galatti Tookiyootti ispoortii gosa gamiitiin dorgomte? Ammaaf atileetiksiidha kaleessa immoo karaatiidhaan mucaan tokko Salamoon Tufaa kan jedhan darbeera kaawwan immoo hin beekamne taaganaadha minimaadha waan hundaa minima wanta ta'eef minimaadha gara booksiinis yookiin immoo saayikiliinis irratti hirmaatuu danda'an kan jedhan abdii qabna ammaaf atileetiksiidhaa fi karaatee qofa. Akka mirkanaa'ee laf jiramma ijoolleen beekamanii filamanii karaatee fi atileetiksii qofa? Namni 80 kunillee atileetiksii fi karaatee? Karaatee nama tokko namni kun immoo 80 kun immoo atileetiksii qofa. 80 kan keessa karaateen namni tokkochi filamee beekamee jechuudha. Warri leenjisaan akka keetii nama gamitti keessaa filatamaa? Leenjisaan duraan akka an beekutti leenjisaan 8 hamma 11ti ka waldorgommii kanaaf filamuu maraatoodhaaf namni lama filamuu danda'a. 5,010 immoo nama 4 ta'uu danda'a. Waldorgommii giddu galeessaatiif nama 2 yookiin 3 ta'uu danda'a. Akkasumas akkas ta'e leenjisaanis nama muraasa qofa kan ta'u ammaa fi gara nama 18-20 filachuu ni danda'u garuu dhumarratti akkuma atileetonni harca'aa deematan leenjisonni harcaasaa deemanii boodarra immoo namni muraasa namni 8 yookiin namni 11 kan naannoo san taane deemuu hin danda'an jiran akka muuxannoo kan qabutti. Komaander seenaa kun gara 28 caala ijoollee leenjisaa baay'ee naan jette maraatooniif nam leenjisuun waan guddoo ulfaataati. Ijoollee guyyaatti fakkeenyaaf torbaanitti ispoortii isaatii hagamii hojjeta torbaan keessatti torbaanitti tajennu yookaan guyyaatti tajennu leenji'an. Torbaan keessatti sanbattaan guddaadhaan ala guyyaa jahanuu ijoollee shaakalan gootu shaakalamu akkuma ta'etti immoo bosona keessa shaakaluu jira. Ichara immoo dhagaa irratti asfaaltii kan jedhan irratti shaakaluun jira. Tiraak irra shaakaluun jira. Gimnaaziyoomii keessatti shaakaluun jira. Shaakalli adda addaa guyyaa hundaa ganama galgalas biyyoon shaakalanii jiranii. Yeroo hundaa shaakaluudha jechuudha. Saata kam fakkeenyaaf torbaanii saata kam shaakalan? Waamma maraatoon fakkeenyaa fi guyyaa tokkotti
gaafa sa'aatii tokko walakkaa ta'uu danda'u jira, gaafa lama ta'uu jira, gaafa lama walakkaa ta'uu jira, hamma sadii deemuu jira, daqiiqaa 45 qofas gizee hojjetanii hin jira. Spesifikii ta'e kana yeroo kan hunda akkanuma hojjetan kan jedhu hin jiru. Shaakala adda addaatu kennama. Ammoo atileetiin tokko torbaanitti istaandardii addunyaan kenneefitti agan leenjuu danda'a. Jedhanii istaandardiin kennaneef jiraachuu. Istaandardiin addunyaa kenne kiiloomeetirii 180 hamma 220 keessatti shaakaluun ni danda'a maraatooniin tokko. 5,010 immoo kiiloomeetirii 150 amma 180 walakkaa sanitti shaakaluu ni danda'a. Leenjisaa Hussein Shiboo galateeffadhee oduu ispoortii gaggabaabduu dabra Kokoo Goof dubartii ganna 15 lammii Ameerikaa beekamtu teenisii addunyaa taphachuun beekamte. Intalli tuni bara 2019 eegii taphattuu teenisii beekamtuu Venus Williams mooteen duba gurreessi addunyaa guute akka kanaan dubartoota addunyaa beekamoo keessa 49 taate nam tokkotti hidhuuf jira 50 dabalamtee jechuudha. Dorgommii mana keessaa kalee Ispeenitti dorgoman Itoophiyaan meetirii 3,000tiif dhiiraaf dubarallee meetirii 5,500 illee hayyuu moote. Atileetii UK beekamaa Voa Afaan waan inni leenjisaa atileetii addunyaa beekamaa Alberto Salazar waliin qabu qorachuutti jira. Namni kun qorsa humna namaa kennu fudhatama fudhan jedhaniif irra deebi'anii qorachuu jira. Duudhu ispoortii tanuma Ansoraa Lafeeti. Kana gaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministirii nagaatiin kan qopheessame sagantaan hawaasa tola ooltummaa biyyaalessaa kaleessa galma gamtaa Afrikaa keessatti gaggeessamee jira. Qophii sanarratti argaman muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan biyyaa haala ofittummaarraa adda ta'een tola ooltummaatti hirmaachuu qabu jedhu Muktaar Jamaaltu gabaase. Sagantaa tola ooltummaa biyyaalessaa namoonni 10,000 irratti hirmaatu jedhameetiin Finfinnee galma gamtaa Afrikaatitti baname. Kanaan ji'oota 2 dursanii leenjileen garaagaraa akka kennamuuf dubbatamee jira. Sirna sagantaa kana eegalchiisuu irratti kan argaman muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed tola ooltummaa jechaan waan qabanirraa obboleessaaf obboleettii ofiitiif oolanii kan gatiin irraa hin eeggamne jedhanii jiru. Sagantaa kanarratti ambaasaaddara tola ooltummaa jedhaniitiin namoota 6 beekumtiin kennamee jira. Haaluma kanaan Addee Zagdar Zawdee, Ustaaz Yaasiin Nuuruu, Artiist Chaachii Taaddasa, Paaster Yoonaataan Akliiluu, Addee Filsan Abdullaahiitii fi hundeessaa waldaa kunuunsa manguddoota Meqedooniyaa dargaggoo Biiniyaan Ballaxaa eeramanii jiru. Ambaasaadarri tola ooltotaa kunniinis waraqaa ragaatii fi riivaanii tola ooltummaa muummee ministeerotaa Abiy Ahmed irraa gumaachameefii jira. Ambaasaadaronni kunniin yaada isaanii kan hawaasa sagantaa kanarratti hirmaateef ibsatan yoo ta'u tola ooltummaan waan gaarii ta'u Ustaaz Yaasiin Nuurus dubbatanii jiru. በጎነት ሰው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያዊ የሚሆን ይመስለኝ ነበር። tola ooltummaan nama osoo ta'e lammummaan isaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hawwan keenya yeroo nu guddisan balbalarra dhaabataniitiin keessummaa karaarra darbuun adaraa biyyeesii ta'e koottu buna dhugi yeroo jedhanii gaarummaan achirraa eegala. Kanneen biroo wajjiin maaddiitti dhihaattanii yoo waliin nyaattan gaafa kaffaltiin dhufu sharing is loving walii hirachuun wal jaalachuudha jedhaniitiin si kaffalchiisu. Walitti gumaachuun dirqama. Nu biratti garuu kennaan tolaa hirmaannaan tolaa Itoophiyummaadha. Gaafa tola ooltan aantummaa fi quuqamaan qofa waan yaaddan hojjedhaa kan jedhan muummeen ministeerotaa Abiy Ahmed dargaggoonni mul'ata keessan boriitiif har'a kutannaa qabaachuu qabdan jedhanii ni jiru. አንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ የራሱን ጥፍር ቢያስተካክል ቁርሱን ሰርቶ ይበላል። በጎ ፍቃድ ሰራ አይባልም። አንድ ሰው በጎ ነገር አደረገ የሚባለው የራሱ ጊዜ የራሱን ቀን የራሱን ሀብት ሰብቶ namni tokko ganama ka'ee kutaa isaa yoo sirreesse waan gaarii hojjeteetiin hin jiran jedhamu. Ciree isaa yoo nyaate tola oolee jira hin jedhamu. Namni tokko tola oolee jira kan jedhamu yeroo isaa beekumsa isaa qabeenya isaa arjoomeetiin obboleessaa fi obboleettii isaa garbiraa yoo gargaareedha. Jechi tola ooltummaa jedhu kan hojjetu qaama garbiraa fi horaawwanneedha jechuudha. Tola ooltummaan kan ofiif waan gaarii hawwuu fi waan gaarii gochuudhaan ibsamu osoo hin ta'in kan biraatiif waan gaarii hojjechuudhaan kan ibsamudha jedhan. Sagantaa tola ooltummaa kanarratti hirmaachuudhaaf namoonni 100,000 olii galmaa'uu isaa ministeerri nagaa kan ibse yoo ta'u dhawaataan hundayyuu kan simatan ta'uu ministeera nagaa Aadde Mufriyaat Kaamil dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 10,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 10,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.